Oduu amma nu ga'een isin qaqqabsiifna hanga dhumatti nu hordofan affeerraa keenya taayee danda'a reedoo inni wajjin live osoo haasaa jiru balballi akka malee itti rukutame achumaan achi buuteen isaa dhabame hanga waan inni irra ga'e beeynutti isin beeksifna nu hordofan affeerraa keenya. Akkasuma godina shirkaa yookaan aanaa shirkaa jalatti walitti hidhata waraana bilisummaa Oromoo qabdan jechuun namoota hedduu mana irratti gubuun lubbuu isaanii balleessuu fi gara mana hidhaatitti guuruun akka malee itti fufe asumaan isin beeksifna. Akkasuma aanaa roobee ganda hindatoo jalatti waraana hidhata bilisummaa Oromoo qabdan jechuun namoota hedduu irratti gubuu fi dargaggeessa tokko kan ajjeesu ummanni gara miidiyaatitti ibsee jira. Kana malees akkasuma naannoo hindatoo sadii